bultii namaa facaasuudhaaf bikka tana hedduu akka utubaa dhaabbatte faate dhugaa barbaaddaan bultii namaa facaasuudhaaf obboleessa kiyya ta intala ala deemuu deemtu akka feetaa tole ala deemuu deemti ala nuu bahaadhaa fi iftuu bultii isii diiguu deemta dhibba irraa tana hunda si'alaa dhageenyaa jirra. Funduuqa jira. Faatumaleen akka reebatta funduuqa jira isin jechaa turte funduuqni jirtu homsorbeeni funduuqree namni beeni jiru achi nu qottaa isin jenna birraanis faraan ati faan namicha jajjabaa. Aboo garuu Abraahim numa cubbu farada ifi faaxeenu maaliif kana waan jettan taate funduuq roohaliin jiraa je'eeti am viidiyoo isaa harkeetiin funduuq roohal san dhaqe namni habashaa kamicoota kan deemu akkana maqaaleen akkana funduuqa kana biitana keessatti maqaadhaan seenta mattaaqa qabsiiftee seenta namnummaan akkana jaamu namni habashaa tokkollee nan isin seenne naan jaan tokko jira baga fuudhee ilmoo isaati kajoo haxa dubbiin tunan biratti maaliif haxaadha hanga kanarra yaadaa ilmaanis jalaa fuudhanii isii ari'anii hiree alaatti barbaaduudhaaf laal illaa hanga itti haxatu jira jirri yoo fa iftu wajji jiraate mici yoo silaa Ameerikaa deemuu deemtamu walladaa tana dhabaa jechuudha. Micoon irra guddoodhaa bar dantaa hireetti seene malee jaalaafutti seene laal dhiira dhiirti tun laal mee saqachaana. Isiin obboleessi kiyya alaan baafadhaadha. Yaa obboleessi faate ala kana akka waan guddootti ilaalin. Alli kun rabbi si geessu ni dheeyita. Qismiin ta'e jiraattu ni dheeyita. Qismiin ta'e jiraachuu baattu ni dheeyitu hanganuma laal. Hatta amma biciyyoon faateen dawwalteeti in gurbaan numa feen numa fuunaa waraqaanaa siikannaa jechaa jirtiin. Mee dhalaan dur jirtii dhalaan waraqaa namaa kanniti isii fuudhee ka waraqaa kannituuf. Antanaafin isiniin jaa faaxeetu yaa boleenkii narra laayinaa hordoftoota naqaan isinima. An duraanin isiniin joo jira waan hin arku jiru. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota fi deeggartoota chaayinaa labirraa Oromoo TV. Yoo yaa ilmaan Oromoodhaa kan biyya keessaa fi biyyaan baa jirtan marti keessanuu duraan dursine salaamtaanni keenya qonnee irraa burqe. Barari'ee bikkuma jirtanitti isin haagoo isiniin jenna. Arraan tana birra maalin dhufe yoo kanaan jettan taate duraan dursine obboleen kiyya onnee irraa isin jaalanna yoo badi jiraanes badii irraa nu qaba dhaaphaa wanni kun bareedaa miti ninjaa maaliif wanni isin nu katabdan tun badii irraa nu dhorka kan ta'eef halaat xaxaa jirtan moo xaxatti jirtanii nuti gaabii katana keessa isin ka halaala jirtan nuti ka keessa jiru waa hunda arkaa jechuu namni birra waan kan hedduu dhaaphu jara kan walitti araarseettan yaa obboleeyyan kiyya an kadhaatiin jira Ibraahim telefoonaanis mucaan akkumaan isiniin jee deebi'uu fudhuttiin jiru ilmaan markaa guuree isii faaxee waan taa'e irratti oofu malee tanaa isin oofu jira dhugaadha isin waan isin fakkaatu naan joo jirtan ani isin rallaalu hawaanaan joos kaabbi giraatti irtaachuus hundinummaa nu galatooma maal namuu waan isiniif fakkaate naan haa jechaa jirtanii jechuudha takkanaati aboo garuu Abraahim numa cubbu farada ifi faaxeenu maaliif kana waan jettan taate funduuq roohaliin jiraa je'eeti am viidiyoo isaa harkeetiin funduuq roohal san dhaqe namni habashaa kamicoota kan deemu akkana maqaaleen akkana funduuqa kana biitana keessatti maqaadhaan seenta mattaaqa qabsiiftee seenta namnummaan akkana jaamu namni habashaa tokkollee nan isin seenne naan jaan namni gizee waa balleesse silaafis waan takka khalaqa sitti himaa beekadhu mana namaa jiran wanni isaan funduuqa jiranii isin jiru mana namaa bikka nuti hin beekne faadha jiran malee funduuqa jiran jechuu hatta iftullee dawwalee hime iftu achittiin deemu jiraa jeen achittiin deemu jira achi geetii waan irra geessitti himaadha takkanaati obboleeyyan kiyya funduuq rooyalis hin jiru ummanni funduuq rooyal isaan eda viidiyoo kuma harkettiin dirqiin bulee ganama kana subiin dhaqee osoo isaan hin baaneen gaafadhaa jee wannummaan habashaa ta'eewu asin dhufnee naan jaan funduuq rooyalan bikkaan beeku jechuu kiyyaaf hin jee hin dhufnee mattaaqaan akkana jaa laa namnummaan habashaatu mattaaqaan Abraahim jeus takka bikka kana dhufnee naan jaan obboleeyyan kiyya namni funduuq rooyal osoo hin jirre funduuq rooyal jirraa kunoo koottaa dandeessan irraa fuudhaa ilmi namaa guddaa kana ta'e akkamittuu farada naayima funduuq rooyal jirre jee nama waan ni godhuudhaaf bikki isaan jiran mana namaati obboleeyyan kiyya mee dura laala viidiyoo san likkitti bikki isaan jiran san funduuqa fakkaatamoo mana namaa fakkaata mee likki laala isin farada mucaa kanaa walaa guyyaa duraatti akkana jee mare funduuqa irraa funduuqan jiran walaa guyyaa boodaa kasilaa eda funduuq rooyal jirre jee marees achi irraa dandeessan nu koottaa jees funduuq rooyal miti mana namaa ta'anii waan kana maran sellattuu namni waa balleesse bikka takkan taa'u jechuu isaan yoo dhiirataan mana isaanii mana faaxee maa hin taa'in takkaa bikka beenu takkanaati jechuu ilmi namaa hangana dhaabbatee akkamitti faradamee takkanaati hordoftoota keenya waan akkanaan nu aarsaa jira waan akkaan irratti oofu hatta amma biciyyoon faaxeen dawwalteeti in gurbaan numa feen numa fuunaa waraqaanaa siikannaa jechaa jirtiin mee dhalaan dur jirtii dhalaan waraqaa namaa kanniti isii fuudhee ka waraqaa kannituuf. Antanaafin isiniin jaa faaxeetu yaa boleenkii narra laayinaa hordoftoota naqaan isinima. An duraanin isiniin joo jira waan hin arku jiru. Obboleeyyankii yoon hin belleessa jirtan naan jaa. Yoo kees micoota narraa dhaabbadhu akka feete haa taatu haa ajjeesanii naan jaa. Tamaam ilmoo namaati jeetiin bira dhaabaa jiru ilmoo namaati intalti namaa takka gaa naman qabdu jechuudhaaf roorrifamuu ni taati asii obboleeyyan irra roorrisan.
حتى فاتي رد ولتيتي نا ورقا سيخنا مش أبليس خيامتي يجتورتين جتور مي ورقا إسين نفوتي جارتي ساتي جارتي فاتي تيفتون أبراهيميك أبا موفاتيك أبا تنالان هم فيتو وني بلتينا ما لاك أجرا فاتي وني بلتي أبراهيم لاك أجرا رس لا بيخ إبراهيم هاد الماخ ياخنا وجد دنباس وديم تي جيتي في الرافامة مجان هم فامني تمام أبراهيم فليد أول لسارة نمني ولسان تكون مرتسين تكون نما يادون سيا هم فامني بكتنا فاتي شهور خن طبعا چیز جرا وان فوسيتس قبا قبدي اسمها وان كان أركا خيسا قبا مجان كينيا أمريكا نوديم ما يادا جو ديرو ميجي يو هيريك أبدور كته ميجي سكت دقيقة ميجي يوم كنو جولة موتي جان ilmo nama guddaadha jaantiqqoo akkasiinuu qaadhima qabdii nama ala deemu kana kanuma qaadhimee waatti ganna qaami akkasitti namninis qaadhimatee gaafa sababa aruusaa sanarrattu yaa'iin kaatee yaasiin faanuu achi jiru waan kana nuu baase waan san wali guuranii irraa kafalanii fuusan miciyyoon umriidhaanis xiqqishoo nama isarra guddaati beekama intala molladaa taatullee intala isarra guddooti hiree jechatti seene kana beekama meena ilmi namaa tokko jaartii isaa ganee hireedhaaf dura namanni seenaa hordoftoota hin bikkatan waan nuun jechuu dura bikkatan viidiyoo ta'in osoo waan hin jenne dura jalarraa gubbadhe geeffadha waan meeqa keessaa bartan bilaa shaasottu hin jiru Abrahaam hiree jecha miciyyoo tana jaartii haadha ilmaan isaa ganee itti seene miciyyoo mallee dhiisuun ta'u fedhuun dhiisin fedhu haa dhiisu nuti jaartii isaati sanii hiiki jechuutti hin jirruun jaartii teetan ilmaan raafuuneeti ilmoo irraa fudhanneeti waraqaa kannee fi alagga xariinaa isii tana boochifnaa dhiisaa joo jirraa yaa hordoftoota isiniif haa galtu kanuu mufattanis yoo jiraattan nutti illee mufatinaadha nu gorfadha waan nun jechuu dura nu gorfadha bikkanaatu akkanaa jaa walitti haraarinsaa rabbiin nu arga walitti haraarinsaa nuti dhugatti yaadu jirraaf walitti haraaramuu isaanii ni fedha walitti deebi'uu isaanii maaf fuutaadhaaf mitiyan tamaam maashira akkanaa irra yaaddanidha sii faaxeen dhibbarraa dhibbatti dirree baatee waraqaanaa sii kannaa yoo jirtiin waraqaanaa sii kannaa obboleessa keetittu hiree alaa yookiin Ameerikaa tana samaal seetan Ameerikaa rabbi si geessee dheeta biyya ifiittuu rabbi si cabse bikkuma feetettuu rabbiin waan dalagatti keessa baraa sii keenyaan Ameerikaa garan obboleeyyan kiyya Ameerikaa dhiisaa Ameerikaa dhiisaa biyya namaa hawwuu tamaam rabbi si kannuu feenaan si geessa si kannuu feenaan biqiltuutti si kannaa jechuu kiyyaaf hin jee arra ilmoon keeteetii fi jaartii haadha mana keetii hogguu sababa hireetiin gante ilmi dhiiraa obboleetiin dibbeetumtee fi nuuf deemtaa fuudhii micoo tana jettee waan kana karaa keessee hogguu waan akkanaa hojjete ni bareedaa intala dhalaa irratti waan akkanaa godhuun ni bareedaa intala dhalaa miskiina obboleeyyan kiyya tana wanni as keessa nu dhaabaa jiru isiniif hadda haa baatu Ibraahim illaa addii tana addunyaadhaa jecha jaartii isaa gane waan nidhaas kaa'inee waan silaatti kan hadiyyaadhaas hundaa'u adani balleessee jechuudha ka obboleettii isa maatiif warra isaaniitiif kan hunda gurguree akka fedhe godhee micoo tanaan itti harkachuu hin deemu sababa hiree barbaadinsaa irratti faaxee fi waltaanii kaasirraa maphiif jettu waan akkanaa hojjetu faaxeen tanaa keesseera obboleessi qiyya alanaa deemuu deema tananii ariinaa keessanaa jira miciyyoon taanis akka jetteenitti yoo jaartii qabaatte namumaa himaa fi beekannoon kun nama jalanii baati niin hiikaa irratti tanumaa barbaanni biraan jirtu an akka mataa kiyyaatti yaade akkas jeetsen tanaafi isiin faaxee waan akkanaa barbaaddi akka inni hiiku barbaaddi tana obboleeyyan kiyyoonni jira dhugaan jirtu tana faaxeen amma asirratti ol baatee waan jette dhageessan viidiyoo isii keessatti yoo guutuun laaltan taate anaa ka waraqaa sii kan laala isii fuudhe moo Abrahaamii fuudhe jaartii Abrahaam malee jaartii faaxeetii miti isiin irra silaa jajjabeessuu qabdi malee iftuu waan akkanaa haasaa qabdu jechuudha isiin obboleessa kiyya alaan baafadhaadha yaa obboleettii faaxee ala kana akka waan guddootti ilaalin alli kun rabbi si geessu ni dheeyta qismiin ta'e chiraatu ni dheeyta qismiin ta'e chiraachuu baattu ni dheeytu hanga malaal rabbiin ammaas bikkatti namaa dabarsu hin beekan bikka hunda jirti yoo rabbiin si dabarsu bikkuma fedhe si dabarsa imaanaan dalagataniituma rabbiin sossoohii dalagadhu imaanatti qabaadhu rabbiin sanuma keessa siiqaa si dabarte hanganuma meeqa osoo biyya jiru nama Ameerikaa daran jira ati tana qumna garii naa gootee bultii namaa facaasuudhaaf bikka tana hedduu akka utubaa dhaabbatte faaxee dhugaa barbaaddaan bultii namaa facaasuudhaaf obboleessa kiyya ta intala ala deemuu deemtu akka feetaa tole ala deemuu deemti ala nuu bahaadhaa fi iftuu bultii isii diiguu deemta dhibbarraa dhibbatti tana hunda si'anaa dhageenyaa jirra. Hordoftoota keenya nuti waan dhageenye waan agarree haasoo jirra malee badiin takka ta godhu jiru hin jiru. Nu gorfadhaa yoo inni viidiyoo teenyallee guutuun laala maaliif gorsa bikka kana keessatti adda isinii baati wanni katabdanii sogguu san adda isinii baati jechuudha namni tokko bikka kana si jaartii ol jiru jira takka bultii nama walitti araarsaa malee kan guddaa faaxee tuttu khaxii tana tumee fi siifi Abrahaam alaan baha maal irratti waltaaniiti miciyyoo tanaas niqaa godhatee jedhanitti
sababa ala baanratti jaartii isaa gane malee Faaxee fi Abrahaamii jaartii gane ari'uu fedhan. Nuti mallee walitti deebisu feena. Nagaan dhufee jaartii isaa hojjiraachuu fedha haa jiraatu. Tan onni barbaa jiru. Waa hunda dhageenye bikka tan jidduu dhaabbatu jira malee walitti galchuu jibbineeti miti. Isaa galuun feene gabaabduu. Isaatutu hiree alaati jecha isii tan ari'uu fedha. Maaliif yoo isii tan hojjiraate san dhaba. Isin eegala dhuftoota. Yoo iftuu wajji jiraate mici yoo silaa Ameerikaa deemuu deemtamu walladaa tana dhabaa jechuudha. Micoon roguddoodhaa bar dantaa hireetti seene malee jaalaafutti seene laal dhiira laal mee dhiira dhiirti tun laal mee saqacaana dantaa hiree ala deemisaatiif itti seene malee jaalalaafi miti alumaan baafi tamaam isinii galee jaartii isaallee akkana ganee jechuudha. Dhiira jechuun gara bal'atti dhiira jechuun wasa anarraa fiinxa rabbiin qaceelche laal dhalaanis baalagee neerti dhiirtillee neerti. Wanni hundinuu uumamarraa rabbi uuman nama keessaa rabbi nama keenyaas waan akkanaa kanarraa haa qabuun isiniin jaabboleeyyan kiyya. Sababa hireeti takka sababa addunyaa teettanii jaartii teessan takka saahiba keessan ganuun waan khaxaadha rabbi yoo si kennu fedhe akkatti si gana. Yoo arra haa'ina waan kanarra fidde bikkuma san hungeessu beekadhu karaa facaatee haftaadee yeroo waaqaan siimaanii Abrahaam khaxaa ofu jirtaa bikka tanaa hungeessu haa akamirraalta. Gaafsanii ililbeente tamam bikka sanuu osoo hin geenye tanaa dhabdee Ameerikaan deemettee waan kaasila asirraa deemtee hunda kasaartee nagaan jaartumatee deebuu teessa ni beeyna. Tamam siifuun mijjooytu atiitutu waan khaxaayaa jirtuuf jechuu. Amma asirra baatanii waa dhaadattan isiniin dhaadachuu jira. Yoo akkan isin goone mana keenya etteessanii ettanii dhiira taanaan dhuftaniitu nu godhu. Nutiis gaa ilmoo namaa tana ilmoo namaati intala Oromoo takka cina dhaabbanna. Yoo akka dhuunfaa walloltan Faaxeen teessan seenuu baattee atis haa'inummaa harratti oofu baattee dhuguma taate walitti haraaramtee jiraachuu feeta malee waan dila kana ooftu jechuun ilmoo irraa fuuneeti waraqaa kan naaf hin yaaddu obboleessa kiyya. Sababni irra waraqaa kan nuufetaniif sababuma Ameerikaadha tiyyaan ture Ameerikaa qabdii waraqaa yoo inni qabdii hireen dhuftee jirtiif ittiin deemaadha. Tana jechuun wanni hundinuu isin jalaa baate isinii galee waan hundinuu isin jalaa baate osoo bahuun ta'inuu gochi isinirra jirtan hunuun ibsa nama yaaduuf yoo taate. Takkanaa hordoftoota keenya rabbi kheyrii haa godhu du'aa nu godhaa. Miciyyoo iftuu jaanis du'aa godhaaf roorrifamtee jirti intala Oromooti saba keessanii dhimmaaf haa fuudhuu ilmoo jechuu dhiisaa maaliif haa fuudhu baga fuudhe ilmoo isaati namni kana ilmoodhaaf hin deemu isii tanaas akka fedhe godhee ilmaaniifuu yaanne jechuu isii waraqaa kannanii fi hiree alaa barbaadu jira jarri obboleeyyan kiyya haa fuudhu jechuu dhiisaa Abrahaam wanni kanaa sirraa bareedaa miti yaa malee karaa jallan naman dhiibu namni fuudhiis jechuun qabdaniin obboleeyyan kiyya dhugaa rabbii taate. Aboon fuudhinii dhiisii jaartii ta'e nagaan itti galaa jaan malee hordoftoota tokko jira baga fuudhee ilmoo isaatii kajoo haxa dubbiin tunan biratti maaliif haxaadha hanga kanarra yaadaa ilmaanis jalaa fuudhanii isii ari'anii hiree alaatti barbaaduudhaaf laal illaa hanga itti haxatu jira jarree